qabadde isinii dhiyaadhee jira gurra qalbii qaawwan hordofa namoonni jajjabaan taariikha isaanii qabadde isinii dhiyaadhe kun nabi Muhammadii fi salawaatu rabbi wasalaamu alayhi haadha mu'mintootaa Khadiijaadha rabbi isiirraa haa jaalatu Khadiijaa fi nabi Muhammad salawaatu rabbi wasalaamu alayhi nama umriin illee wal caalu nama isaan durallee heerumtee jirtuudha Khadiijaan Atiiq bin Uwais nama jaamuu fi akkasumatti Abuu Haalaa nama jaamuu heerumtee jirti nabi Muhammadiin duratti ijoollee lamallee harkattee jirti Abuu Haalaadhaaf Haalaa gurbaa jaamu deeyseef Atiiqiif illee intala Hindii jaamtu deeyseef dubbiin akkanutti hin dheeranneef gabaabsine akkasuma wajjiin nabi Muhammad jaalattee haalli isaanii itti tolee adeemsi isaanii itti tolee eega waa hedduu keessa nabi Muhammad laaltee ol qabdee qaqqabdee nama amanamaa ta'uu isaanii nama amaanaa jabeessu ta'uu isaanii agartee booda itti heerumuun qabattee nafiisaa nama jaamutti ergattee manguddoon gara nabi Muhammad dhufanii salawaatu rabbi wasalaamu alayhi nabi Muhammad gara laafeessi namaa gaariin namaa irra caalaan namaa hindinne hayyamaniif isiilleen if hin tuffanne irra guddoo ta'uu isiitii wajjin nabi Muhammad qaadimatte isaan illeen irra xiqqaa ta'uu isaaniitii wajjin hindinne hin boonne hayyamaniif wal fuudhan jiruu bareedduu wajjin jiraatan jiruu gaarii waliin dabarsan ilmaan hanga harkatan illee nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi isiirra harkatan ijoollee jaha nabi Muhammadii deeyseef tokkicha Maariyaan deeyse malee ijoolleen nabii jahan Khadiijaarra harkamte haala kanaan osoo wajjin jiraachuu jiranii waggaa 15 booda Jibriil goda Hiraatti nabi Muhammad dhufee hacuucee iqraa jechuun eegale nabi Muhammadichirraa rifatanii galanii دثروني غافا غري زملوني يچو تران يرو سنتي خديجان برا دابته نبي محمد ججبيسا ترته ابشروا ربين سندي يومس ابشر ربين سنون گيسو سنسلبس اتيتا ما رافتلت ات رحمه متنفد ات خيسم جبيست ات نمكسيدي ربين سنتي كيسو ابدا واتك يادين جتي ججبيسا ترته غافا ارغمات هني غبهو نمني جلقبت امنه خديجه دا akka dubartootaatti namni tokko isii dura namanne nama hunda dura isiitu amane gaafa namni nabi Muhammadiif kabre nabi Muhammaditti amante qabeenyaa fi lubbuu isiitii wareegama qaqqaalii hanga sinjaafne nabi Muhammad irra kafalte Khadiijaan rabbiin isiirra haa jaalatu nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi hedduu jaalatan hedduu kabajan akkaataan isaan itti isii kabajan waan himan hin qabu dubo isiilleen akkasuma nabi Muhammad ni jaalatti ni kabaji jiruu isaa wajjin jiraatan namni addunyaa tana gubbaa wajjin jiraatan waan jiruun siin jee kijibaa miti alaa kulli haal dhaamsota keenya kan dhiyeenya kan walii dhaamaa jirru keessa namoonni hedduun nabiinuu tanuma heerumtee baatee fuudhee miijanii gaafin akkanaa keessaan nu dhufaa jirti nuti nama heerumee beehen fuudhinaan jenne namnummaan fuudhamuu qabu nama heerumee beesaniin yoo isaanii raamata godhu baatan eenyuuf raamata godhan andardaraaniin dursa dubra fuudhaachuun ni jira malee namni qancarri keenyaa kun heerumtee fuudhee sumaatii miti akka itti sirreeffatu ni beeka waan ta'eef akka itti wajjin deemu ni beeka waan ta'eef jechuudha nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi gara 12 fuudhan 12 irraa 10 takka nama heerumee bee fuudhan rahmatan lahunna rahmata isaanii godhu jecha garii warra isaaniitu hin amanini khobaasii amantee khobaa haftee maatii dhabdee isii sanillee fi qabu nabiin ni godhatan taan abbaa manaatu ganda sanii jala hafee isiin khobaa amante achi deebi'u abbaa manaa sanii warri isiin leensanii bakka itti deebitu hin qabdu waan ta'eef fi qabanii tanaas ni godhatan taan abbaa manaatu eegaa mane booda biraa du'e taan ammoo abbaa manaa amanuu didee jala achitti hafe taan maatiin isaanii kufrii keessatti haftee isiin kophaasii amante jarri kun hundinuu bakka seenan hin qaban waan ta'eef nabiin fi qabaniiti haadha abbaa ta'anii fi deeggaranii wajjin jiraachaadhaa turan akka isaan diin kana keessaa sababa irkoo dhabuutiin hin baaneef jecha fi qabuudhaaf isaan san hundaa'u fuudhan nabiin Aishaa qofa dubra fuudhan nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi kumaan isiniin jee warra fuudhe kana hunda abbaa mana isaaniirra isaa gaariidha dubartoota 10 takka ta fuudhe ta isa dura heerumte tana akka isiin abbaa mana sii yaadanne wajjin jiraatan salawaatu rabbi wasalaamu alayhi dubartiin si dura heerumte gaafa fuute abbaa mana isii kaduraa san caaltee gaafa arkamte xiqqoo akka wayyaati yoo abbaa mana sii gahu baatte fuudhuma dhiisuutu irra sii wayya jechuuf hin dhiyoo tana waan kana kaasaa jira alaa kulli haal ati nama dhiiraa nama jabaa ta'uu qabda akhlaaqaanis humnaanis waa hundaanu nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi uutiya quwwata 40 rajula humna nama 40 qaban nabiin keenya humna taates dubartoota isaanii dilasan yeroo san nama 9 qabanii yeroo takkatti irra naannawan tana biraas geeyanii sanbiraas dhiqaamsa tokkoon jechuu nama kanaati nabiin nama jabaadha yeroo abbaa mana isaaniirra isaaturra haalaanis gaariidha waa hundaan jabaadha saniif namni nabi Muhammad harkate nama biraanii yaadatu Khadiijaa deebina Khadiijaa rabbi isiirraa jaalatu nabi Muhammad wajjin turtii bareedduu turte qabeenya isiitiin lubbuu isiitiin wareegama qaqqaalii nabi Muhammad irra kafaltee gaafa namni isa kijibsiisu dhugoomsitee gaafa namni itti kafrutti amantee akka ajaa'ibaan nabi wajjin jiruu bareedduu jiruu gaarii jiraatan waggaa 25 nabi Muhammad wajjin jiraatte Khadiijaan waggaa 25 kana nabiin keenya irratti hin fuune
تكريما لها إسي خبجوف جتشا غلطة إسي قلچوف جتشا هدو وريغم الركفلت هدو نبي محمد الركب سويد هدو نبي محمد جنار عبد هدو نبي محمد ججبيسا ترت هدو نبي محمد سبورتي قدا ترت وانتيف غلطة إسي تيف نبيين كينيا صلوات ربي وسلام عليه وان قلبي إسي جبسو تكالي رتن دلين وان إسي مفتشيس وان إسي رفتشيس تكالي رتن دلين هدو جالة هدو خبجان خديجة نما دلاني فورن جن نخنا يغي سنة الدنيا راديم تبودا فورن ملي غافي سنة الدنيا رجل توقع دي دمشنان سن نما تكالي رتن فونه عمري نبي خينيا وقا شنتمت وقا دي دمشن يغو جنجراتن بودا وقا شنتم نبي خينيا رتي خديجة الدنيا رابقوتين osoo bakka san hin geeniin duratti Khadiijaan sadarkaan isii sadarkaa akkanaatii miti dubartoota irraa namni rabbiin salaamtaa jeen Khadiijaa qofaa jira kuma addunyaattu Khadiijaan nama laafaa sittiin fakkaatin nama jabduudha Khadiijaa binti Khuwaylid nama rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa samii torban gubbaa salaamtaa jeeniin Jibriil guyyaa tokko Nabi Muhammadin dhufanii yaa Nabi Muhammad haadhii Khadiijatu macahaa inaa'u min idaamin fa'iizaa atataka faqra min rabbiha salaam wa minni kunoo tacheezeemtuun Khadiijaadha buusaa wahii yookaan dhugaatii yookaan nyaata wahii qabattee dhufaa jirti hoggaa isiin si bira geesse salaamtaa rabbiin siin jaajiin itti hime anilleen salaamta siin jaajii itti naa himi jedhanii Nabi Muhammad itti himan Nabi Muhammad rabbiin salaamta sirra qaraa Jibriililleen salaamta sirra qaraa jedhin hoggaa kana deebisaan isiin deebifte rabbi nageenyinu isarraa harkama nageenya rabbiif deebisuun hin dandeenyu inni abbaa nageenyaati isaan nageenya namaa kannaa garuu Jibriil nagaa fi barakaa rahmani rabbii isarratti haa jiraatu jettee deebifteef akkasi gammachiisan ammas mana jannata keessa jiru faaya akkana uraa qabuun jaarame faaya gobeensa fakkaatu warqii gobeensa fakkaatuun qajaarame mana bareedaa ajaa'iba harabshaan takka keessa hin jirre qajeegumsi tokko keessa hin jirre khayraarii fi gaddaaf yaanni keessa hin jirre mana akkasii jannata keessa ijaaramee jira gammati jeeni kanaan illee gammachiise Khadiijaa jechuun nama osoo lubbuun jiru jannataan gammachiifame nama osoo lubbuun jirtu manni si akkam akka ta'e itti himame nama rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa salaamtaa akkuma addunyaattuu dubartoota keessaa isiin jeen dubartoonni Jibriil salaamtaa jeniin ni jiran dubartoonni caalmee qabanillee akka addunyaatti hedduutu jira garuu salaamtaa rabbiin hin jenneen rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ambiyoota keessaa illee warra salaamtaa jeen ni qaba nabiyyallaa Yahyaa yoo fudhanne وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا أكسم الرسول توتا كولي قال يوفرن وسلام على المرسلين جين سلامتا ربو سجر غرو دبرتوتا خيسان ربين سلامتا ارغيف خديجه کو فاجران سينجه اما تا فرتمي متي اما سديتم يو تاتيو تكنا يو فدمال واقبدي انتلتي كنا غويا تكنا محمد ارسيتم بيتو غويا تكنا محمد ارسيتم بيتو qabeenya qabdi qabeenya qabaachuu siiti wajjin baran haadha qabeenyaati baran dalagattuudha baran nama akkanaa takka atteen hin beeytu qabeenya sii dhangalaafteet karaa daawwaara nabi jajjabeessaa turte qabeenya sii dhangalaaftee qabsoorra nabi Muhammad deeggaraa turte waa hunda keessattuu cinaa isaanii dhaabbattee lafee duwidaa taateef karaa daawwaarratti diin babal'isuu irratti utubaa lafee duwidaa taateef jajjabeessaa turte kanaaf darajaa akkanaa rabbi biraa illee harkattee salaamtaan samii torban gubbaa isii ergamte Khadiijaa jechuun nama akkanaati gaafa isiin duutu amanni isiin duute amata gaddaa jaamuudhaan yaamama amata gaddaa jaamuudhaan taariikha islaamaa keessa yaamama yeroo takka nabiin adeera isaanii Abii Xaalib kan hirkoo isaaniif tahaa ture rabbii gaditti if biraa du'aan dhaban itti aansee Khadiijaan jalaan turre jala kutte barri san Nabi Muhammad dukkanaa'e gaddi gadda gubbaan Nabi Muhammad dabalamee akka malee qalbiin isaanii cabtee waan turteef barri san bara gaddaa jaamee yaamame jechuudha Khadiijaan nama akkanaati alaa kulli haal Nabi Muhammad salawaatu rabbii wasalaamu alayhi irra gaarii jaarsa addunyaa irratti argamee dabreeti Khadiijaan illee irra gaarii dubartii haadha manaa ta'uudhaan addunyaa irratti taariikha galmeessitee addunyaa irraa galteeti osoo Nabi Muhammad naarsiin waggaa 25 wajjin jiraatan osoo nabiin itti naarin osoo isiin illee nabi itti naarin eega isiin duute booda nabiin keenya hedduu faarsan way Khadiijaan bar takkanaati bar Khadiijaan gaafa namni akka bareenatti amante gaafa namni akka jibsiisana dhugoomsitee bar qabeenya siitiin na bira dhaabbattee bar lubbuu siitiin wareegama narra kafaltee bar isiin takkanaati takkasiiti janii hedduu faarsan Aishaan hanga hinaaftuu geesse maa ghirtu ala ahadin min nisaa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam maa ghirtu ala Khadiijaat hangaan Khadiijaa fi naafe beera nabi Muhammad salawaatu rabbii wasalaamu alayhi warra lubbuun jiran kanaafuu takkaa hinaafeen beekutti isii ta lubbuun hin jirreef hinaafetti hinaafaa jaalalaati malee tajibbansaati hin beekigaa osoo nan akkanatti isa jaaladhuu na faarsuu dhiise isii maa faarsaa ola jechumaaf tajaalalaa hinaafti malee tajibbansaa sanii miti takka warra keenyaa sanii miti jechuu barbaadeeti alaa kulli haal nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi jaarsa akkam akka ta'an hin beekan jaarsa gaarii ajaa'ibaa ta'uu isaanii hin beekan namni isaan bira dhufulleen akka dirqama nama gaarii ta'uu hin beekan nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi fi nama isaan dura heerume yoo fuudhanillee namoota biraa akka dubra fuudhan ajajan عليكم بالأبكار دبر فورون سن رتي هاجرات فإنهن عذب أفواها
afaan mi'aawan yoo dubbatanillee dubbiin isaanii bareedduudha yoo dhungatanillee afaan isaanii mi'aawaadha janiin akkasumatti gadaameessi isaaniillee qulqulluudha namni duraatti naqateen jiru gadaameessi isaaniillee qulqulluudha akkasumas waan xiqqoo yoo kanniteefillee sirraa jaalatanii namni qabeenyatti gallakkisee maallaqa guddaatti kannee harka barsiiseen jiru waan ta'eef hanguma itti kanneen sana manfatanii jechuuf inshaallah waa'ee dhaamsa nabiin keenya dubra fuudhuurra dhaamanii itti deebina alaa kullaan wanni jechuu barbaanne namoonni fuutanii haadha manaa qabdan kaas dura fuutanii waa agartanii jirtan warra heerumee bahe tajaarsirraa du'ee isaa taatu tahii qabtee isaa taatu dubra turee isaa taatu yoo isin fuudhu baattan namni fuudhu hin jiru yoo anaa fi isin fuudhu baanne namni fuudhu hin jiru dirqama fuudhamuu qaban namnummaan tokko nama ta'e addunyaa gubbaa jiraatee heeruma malee jiraachuu hin danda'u jiraachuus hin qabu heerumuudha qaba fuudhamuudha qaba gaafa haasoo keenya kan deenya kana haasoynu akkanaa turra caala dargaggeessaaf jechuu haasoo jirra malee namni hundi jara kanarraa fagaatee dubra qofa barbaadu qaba jechuutti hin jirru namu hiriyaasaa fuudhuu qaba nama akkasaa fuudhuu qaba isiniin fuutanii harmallooytanii jirtan dhiiraan baana nama heerumee bee yoo fuutanii sumaa takka illee hin qabu dardarree madura humaan harkin ammoo dubraan haa eegalu nama dardaraa kana gooloo takkaa ijarra jira jantarraan kaane hangani dubra fuudhutti saniif gooloo sanillee firraa kaaftanii addunyaa adda baafachuudhaaf addunyaan iftee akka isinii adda baatu if godhuudhaaf dirqama jalqaba kana duraan eegalaa isiniin jenna inshaallahu ta'aalaa yoo rabbiin fedhe mee walitti deebinaa irraafasii yoo gabaabsine bareedduudha sagantaatti aantu keessatti woomata na fakkaatu tan biraa qabannee dhufna inshaallah khadiijaan nama akkanaati dubartoonni keenya namni akka khadiijaa ta'uu danda'u hin jiru dhiirti keenyallee namni akka nabi muhammad ta'uu danda'u hin jiru namni akka khadiijaa ta'uu hin dandeejeefitti amanu yoo jiraate dardarallee yoo heerume bareedaadha waan takka rakkoon qabu namni akka nabi muhammad ta'uu hin dandeejee ibyaadus yoo jiraate isii turte sayyoo fuudhee sumaa takka rakkoon qabu alaa kulli haal addunyaa tana gubbaa namni akka khadiijaa hin jiru namni akka nabiitiis hin jiru namni akka nabiitiis hin jiru namni akka khadiijaatiis hin jiru kanaaf inshaallah walumaa galattuu dhaamsi keenya qaceelloon rabbumarraahi abbaan sababaani sababsataa kana waa qaceelchummoo rabbii keessan irratti hirkachaadhaa sababaa namni ittiin nama qaceelfatu tokkollee godhuun dhiisinaa godhaa nama rabbiin isin fuusu islaawu hireen qooda rabbiitiin ka rabbiin isin afaan fideen uma fuudha alaa kulli haal qaceelfachuu irratti sirnaan dalaguu akka qabdaniin isin dhaama intala namaa fuutanii jalliftanii leenjiftanii isin biraa duutanuu yookaan hiitanuu akkuma teettuu ta'e namni zalaalan wajjin waan wadda bahaa namni isin booda isii fuudhu isaatu kana godhe jee akka isin nabaarre hadaraan tan waan isin dhaammadha galatooma ulfaadhaa wassalaamu alaikum warahmatullah